maalan balleesse garanatti jabaate ala qabqabdeen alaate nuti wal beeka utuu bennu luuga keenya Oromoo. Harka fuunee akkam jirtu daawwattoonni keenya nageenyi keenya kan kabajaa fi kan jaalala bakka isin jirtan maratti isin haa qaqqabu jecha odeessi guyyaa irraa isiniif qabnu egaa ajjeechaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaatiin kan himatame Xilahuun Yaamii manni murtii olaanaa federaalaa hidhaa umurii guutuu murteesseetii jira. Manni murtii hidhamtoota 8 Xilahuun Yaamii, Kabbadaa Gammachuu fi Abdii Alamaayyoo irratti murtii kan dabarse har'a Hagayya 23 bara 2021 dhaddacha ooleeni. Himatamaan lammaffaan Kabbadaa Gammachuu hidhaa cimaa waggaa 18 yoo adabamu, himatamaan sadaffaan Abdii Alamaayoon hidhaa salphaa ji'a 6 itti murtaa'eetii jira. Manni murtichaa himata darbee himatamaa tokkoffaa Xilahuun Yaamii ragaa gandarraa dhiyeeffatu sababa hin dhiyeeffanneef jedhee murtii kibxata kanaatiin beellamaa kan ture yoo ta'u, dhaaddacha har'a oole kanaanis kallattiimaan weellisaa Haacaaluu Hundeessaa irratti dhukaasuun kan himatame Xilahuun Yaamii hidhaa cimaa umurii guutuu akka adabamuuf manni murtii murteesseera. Kana booda Xilahuun Yaamii umurii isaa guutuu mana hidhaa keessa utuu hin bahin waan artistii Haacaaluu Hundeessaa ajjeecheef adabama. Xilahuun Yaamii sababoota hidhaanaaf salphisaa inni dhiyeeffate hawaasa keessatti amala gaariin qaba, maatiin gargaaraa, sababa hin baranneef yakka raawwadhe jechuunis dhiyeesseera. Abbootiin alangaa gama isaaniitiin Xilahuun Yaamii ABO Shanee fi Wayyaanee wajjin ta'uun mootummaa fonqolchuuf yakka raawwate faayidaa dhuunfaa fi lubbuu balleesse akkasumas hawaasa keessatti oggora uumuuf yakka kana raawwate jechuun adabbiin akka itti cimu gaafate. Manni murtichaa sababii adabbii hirdhisa jedhee Xilahuun Yaamii dhiyeeffate keessaa hawaasa keessatti amala gaariin qaba kan jedhu qofa fudhate. Himatamaan lammaffaan Kabbadaa Gammachuun gama isaatiin sababoota adabbii naaf hir'isan jedhu wal fakkaataa dhiyeessus fudhatama kan argate hawaasa keessatti amala gaariin qaba kan jedhu qofa fudhateera. Kabbadaa Gammachuun meeshaa waraanaa seeraan ala hidhachuun faayidaa hin malleef jecha yakka keessatti hirmaannaa godheen hidhaa cimaa waggaa 18 akka adabamu itti murteesseera. Himatamaan sadaffaan immoo Abdii Alamaayyoo yakka raawwatame odeeffannoo kennuu dhiisuu isaatiin akkasumas balaa ajjeechaa sana booda ture hambisuuf gumaachuu osoo danda'u osoo hin raawwatiin waan hafeef jecha hidhaa salphaa ji'a 6 itti murteesseetii jira. Adabbiin namoota sadan irratti darbee guyyoota to'ataman irraa kaase waan lakkaa'amuuf himatamaa sadaffaa Abdii Alamaayyoo yeroo adabbii isaa xumuree waan jiruuf yakka biraatiin yoo barbaadame malee hidhaadhaa akka gadhiifamus manni murtii ajaja baasee jira. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa murtii kana irratti immoo maatiin Haacaaluu maal jedhan kan jedhu viidiyoo biraan walitti deebina. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun nu hordofaa jechaa yoo viidiyoon keenya isinitti tole laayikii koomentii nu godhaa isiniin jechaa hamma viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan tura. Oromummaa keenya hundinuu wal beekna maaliif qarshii nyaanne finna walii keenya. Malo ya lamiko kasinu manolu wala tansigana como waya kotu. Ana sobonuma gana kona rase ya kalamikesa marache na base. Uto topatane halaganu nalu nutu topantanu akal mo masanu. Jamar mari ko mara biyu gadi sadafanu wali galle utuma kabane gala silanam baruma soda jagata ngabsam gamta biyu matabe wanjiru biya warma esani kabani jiru nagubate ko garane jiti matu karji jaja jijira sanyi sama